Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalamtoota hordoftoota akka bakka fayyaa keessa hin aguma baga nagaan jiraattan yoo nageessan isin jira. Egaa har'ammoo wanti dhufeef jechuudha YouTube chaanaalii nama biraa waliin wal sin barsiisuufan jechuudha. Zeenaba Arsii jedhamti. Wanti isin barsiiftus waa'ee bareedina qaamaa fi akkasuma rifeensa akkamitti dheereffatan wantoota namarratti bobba'an walumaa galatti wanna akkasiiti kan isin barsiiftu maqaa YouTube'n si akkuma asirratti argitan Zeenaba Arsii Asallaa jedhamti. Linkii si description YouTube kiyyaa jala isinifan kaa deemtanii subscribe gootanii wanti isin hojjettu isinumarraa dhageessanii jechuudha. Wantoota akkuma isin jedhee ka'e waa'ee bareedina qaamaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Viidiyoo si arras gosa tokko gosa gabaabaa tokko qabattee nuuf dhiyaatteerti. Sanas agadhuma viidiyoo kanatti daawwadhaati. Deemaati subscribe godhaa fi YouTube channel ijoollee Oromoo guddisaan isiniin jedha. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami negara fayada alman Oromoo naguma bakka zartan nagan rabbi subhanahu wa ta'ala nurrota aka abin qirra abin negara fayada zarra alhamdulillah nabara nagada bakka zartan nagan rabbi sinifa baayatu nagan fi rahman rabbi kaduma hin kan sinifa baayatu wanti sunti keessa rabbiin isin haa ulfaatu hunda kennaa olchuudha bakka jirru nageen rabbiin ufaa baay'atu innaa mashallah hedduu namatti toltanii hedduu nama gammachiistanii subscribe godhu share gochuudha jechuudha baay'ee namatti toltanii baay'ee dasta nama jettan jechuudha hedduu takka nama dassatanii akkasuma Oromoon asuma wal jajjabeessiti wanta mallaqa wal qarqaaraa wal fudhachuu irraa wanta jechuun wanta ofii kaffaltii walii hin kaffalle asii yeroo wal qarqaaru kana dhugaa baay'ee nama gammachiisaa hunda ilmaan Oromootu yoo isaan wal jajjabeessu subscribe like comment fi hedduu namatti toltanii isin kan nuti darsan nuti isin fayyadamu kan support wal jajjaladhaa isin janna jirra na akkasuma kan kootis YouTube qabaatee jechuudha Zeenab Arsii Asallaati Zeenab jedha akka irratti jechuudha kan kootis YouTube kan koo subscribe share na godha isin jedha kan koo demoo hojii koo wanti godha wantoota fuulaa fi akkasuma keessaa nu gaddaa jira umutii waan nyaataarraas ta'u waliin ilaalaa jechuudha inshallah hara keenyas dhuftanii waliin ilaalaa waan ta'aniif gara keenyas kootaas nu support nu godha isin danna jirra asmaan isin gaafannaa akkuma wal jajjabeessa wal bira dhaabata hadhaan tana mooto asmaan waan xiqqoo takkisin hima fuula keenya jechuudha akkasuma yeroo nu garfaxessi osoo yaadaanis taane waan adda addaatiin jechuudha fuula keenya nu shamaddadama hojiirraanis jechuudha namni yaaduun hin oolu mere jechuudha oduu mikaabbii adda addaan dibanne jechuudha kalleedha killee tokko jechuudha ni argitan jedhee yaada absee jira waan ta'eef akka jechuudha killee qofa jechuudha boorsii xiqqoo tambisachuudha fuula kan kooti fasasiya waan naqabuudhaaf akkuma gargaartan kana jechuudha haree fayyadamuu qabe kallee kana cabsinee jechuudha fuula keenyatti dibanna gara jalaa fuula keenya dibanna fuula keenyatti gadi bannee booda deebinee jechuudha kineneksi kana jechuun yookiin faayim akka biyya keenyaatiin maal jedhamtiyyuu sooftii jedhamtu san jechuudha isa kana addaan baasnee harkisne jechuudha isa kana addaan harkisnee fuula keenya rafnee akkana fufnee kaane haala kanaan jechuudha fufnee deebinee rafnaa jechuudha kallee tan itti dibna isa kanaan jechuudha deebinee kanaan dibna jechuudha akkanatti eega dibne booda akan nurra goggogeen jechuudha daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 inni kaane ofirraa saamunaadhaan miiciraan sin jedha saamunaa kanaan jechuudha isa kana baakteeriyaa hedduu ofirraa ittisa saamunaa kun jechuudha baay'ee namatti tola haala kanaan fayyadamaa sin jenna akkasumas akkalleedhaa fi wantoota adda addaa garuu kana qofa fayyadama jechuudha yeroo kamiinuu